akkatti ba'an beeku malee akkatti hin gadan hin beekan jedha. Kanaafuu egaa dhaloonni keenya yeroo nuti manaa baanu kaayyoo manaa baanu beekna malee akkamiin akka kaayyoo sana galmaan gaannee galu galma keenya hin beeknu jechuudha. Ba'uun nama hin dhibu, galuutu nama dhiba. Egaa baay'ee wanta nama gaddisiisuu fi onnee nama cabsu obboleettii keenya takka kan lubbuun ishee biyya Beerut kana keessatti darbe hedduu takkanatti dhaga'ameeti jira. Kanaaf nagaallee sin gaafachuu hin daganne, nagaaf jaalalli Waaqayyoo bakka afaadha jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa birootaa tayyooyyaa ashama harka fuuni jirtu nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa. Egaa har'a viidiyoo hedduu laphee koo na cabsee fi wanta ijoolleen keenya of eeggannoodhaan yookiin tariidhuma waanuma ta'e mudannoo baay'ee isaan mudatee kara lubbuu isaaniitti irreen ba'u baay'eetu jira jechuudha. Akkasuma gaa obboleettiin keenya tokko kaleessa magaalaa Beerut keessatti fooqii kurnaffaarraa kan kufteeti kan duute jechuudha. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Yookiin guyyaan ishee ga'ee sababa sanaan duutii dandeessi. Bakka sababa waa tokko Waaqayyoon gaafa sinii fidu gaafa lubbuu namaas dabarsu gaafa lubbuu namaas oolchu sababa qaba jechuudha. Maaliif jennaan sababa kana har'a guyyaan kan keeti jedhee guyyaan kan kee isa dhumaati jechuu ni danda'a Waaqayyoon jechuudha. Kana Waaqayyo qofatu beeka. Lubbuu Waaqayyo baases illee Waaqayyo kennes isumatu baasa waan ta'eef. Egaa obboleeyyan keenya yeroo ammaa kana lafti bona waan ta'eef foddaa madaamonni dhimma hin qaban isaan tokko ni sodaatu. Dhiirota alaa fidanii qulqulleessisu isaan tokko immoo qulqulleessisin jedhu dhimma isaan hin qaban jechuudha. Ofii isaaniitiif akkasii mukaan gubbaa fooqii kurnaffaa dhiisati isuma lafa keessa jiraataniyyuu qulqulleessi otoo qulqulleessi jettaniin isarma lubbuu isaaniitiif akkana sodaatu. Nuti garuu lubbuun keenya uumaa isaaniitiif fakkaatu jechuudha. Maallaqa nyaattaa erga maallaqa nyaatte immoo dirqama hojjechuuti qabda warreen jedhanii dirqamaan nama hojjechiisan. Baay'ee isaaniitu jira. Egaa obboleettiin keenya kun ofii ishiitiif lubbuun ishee darbee jira. Waan sin ajaa'ibu keessaa qoonsilaan keenya yeroo baay'ee uummata Itoophiyaa jedhamu kana irratti obboleeyyan keenya meeqa isaaniitu dhumee meeqa isaaniitiif yeroo qaqqaba yoo jenne muraasa isaaniiti jechuudha. Mucayyoon kun kaleessa ganama sa'aatii 3tti kan duute akka Itoophiyaatti sa'aatii 3 akka biyya kanaatti immoo sa'aatii 9tti kan duute kan fooqirraa gadi kufte jechuudha. Namni ishee kaasu dhabamee hanga guyyaa keessa akka biyya keenyatti sa'a 8 akka biyya kanaatti sa'aatii 2 guutuu lafarra reeffi ishee ciisiti bakka kufte sanatti akkasitti kan ciisee oolte jechuudha. Kuni maalidha yoo jenne yeroo sana osoo qoonsilaa qabaannee osoo nama gaarii qabaannee biiroo gaarii osoo qabaannee itti gaafatamummaa kan qabu bakka nu dhukkubees bakka duunes bakka jiraannes kan dafee nu qaqqabu isaan ture. Garuu isaan dantaa isaanii hin qaban jechuudha. Yeroo duratti irree wayya amma surumaayyuu dhimma siniif hin qaban. Yeroo duratti gaafa paaspoortiin kee dhumee asaddasiifachuu deemtee jarri kee akkamii mindaa sii kaffaluu amalli isaanii akkamii fedhii keetiin dabalachuu barbaadamu sii dirqamsiisaniiti jedhaniiti warri nama gaafatan isa duraan jechuudha. Yeroo hammaa kana garuu akka sareetti kan isaan nama laalan jechuudha. Sin keessummeessanidha. Si ammanaa caqanii afaan ofii isaaniitiif beekanis si'aasofsiisu jechuudha. Kun dadhabbina eenyuti yoo jettan dadhabbina ijoollee keenya warra biiroo keessa hojjetan jechuudha. Lubbuun namaa baay'ee rakasteetii jirti jechuudha. Guyyaa guutuu kan kuftirra reeffishii bakka namni kaasu dhabamee guyyaa guutuu ganamarraa hanga guyyaa guutuu reeffishii daandirra ciisu jechuun waan balaa guddaadha jechuudha. Kanaaf obboleettiin keenya kun lubbuun ishii tartee jirti. Armeen ishii, abbaan ishii, maatiin ishii yeroo hunda ala laalatti kan ishee eegu. Ilmoon koo yoom naa dhufti nagaadhaan ishee yoom manaa dhufti jashii nan eega kan jedhanii ala laalatti kan afan haadha fi abbaa isheeti malee ishiin kan duute boqatteera umaan argitu jechuudha. Hedduu tokko namatti dhaga'ama. Maaliif taanaan of eeggannoon irree barbaachisaadha. Har'a obboleettiin kun yookiin maatii gargaaraa turte yookiin immoo waa hedduu keessa tureeti namni jechuudha. Namni namatti toleetii miti kan biyya bahu jechuudha. Tokkoffaa mataa ofii jijjiiruu, lammaffaa immoo maatii dadhabaa ofii gargaaru jijjiirudha jechuudha. Mucayyoon kun har'a gaafa lubbuun ishii akka hin taanetti kuftu fooqii kurnaffaa laalaa ijoollee fooqii kurnaffaa fooqii uma jechuudha. Isa jala fooqii takkaffaarra jiruyyuu gamoo tokkoffaarra kan jiruyyuu lapheen hangam tirtirsin jette otoo argitanii hangam miidhamtu yoo takka isuma takka jalaayyuu isa jalqabaa jalaayyuu kuftanii. Hedduu wanta garaa nama nyaatu fi hedduu wanta nama gaddisiisudha jechuudha. Obboleettiin keenya boqatte. Ishii boqatteef miti kanan boohu maatii ishii armee garaa dhalaa akkamiin obsite. Yeroo hundumaa ala laalaa yeroo hundumaa ilmoon koo edaa baatee alatti haftee jecha
waaqayyoon obboleeyyan koo akkuma nagaadhaan baatanitti maatii nagaatti miilli keessan mataan keessan osoo isin dhukkubin waaqayyoon akkuma maatii keessan biraan nagaadhaan baatanitti nagaadhaan isin aagalchuun jedha. Baqattoota hunda keenyaa jechuudha warreen biyya Arabaa kee jirtan hundumaa dhiiraa dhalaadhaan waaqayyoon akkuma manaa nu baasetti nagaadhaan akkuma maatii keenyaan irraa nu baasetti nagaadhaan maatii keenyatti nu deebisu. Iddoo takka garaan na nyaata beektanii kan du'e homaa miti kan du'e hin dhaga'u sii baqa bade lubbuun isaa keessaa baateera boqatteera. Warreen jiran garuu yookiin otoo dhukkubee ilmoo isaa wal'aannatee maal jedheeti kan haati fi abbaan asiifachi qabdee yoo dhibamsitteerree homaatti hin dhaga'amu. Har'a garuu gaafa nagaadhaan biraa baate osoo gargaartu otoo maal jettu har'a gaafa lubbuu ishii sekondii tokkotti dhabamu maaltu akka namatti dhaga'amu beekaa. Warra garaa haadha dhalee dhiisati warrummaan eenyummaa ishii hin beekneyyuu gaafa suuraa mucayyoo kanaa arginu hangam akka lapheen keenya nu cabu argitanii. Kanaaf arras ta'e borus obboleeyyan koo of eeggannoo godhaa. Gaafa foddaa qulqulleessitan hin qulqulleessinu jedhaanii. Nuti foddaa qulqulleessuu keenya argina malee gubbaarra dhaabbattee wanti mukti irra dhaabbatu sun yookiin sigigaatu danda'a yookiin gaafa gubbaa dhaabbattee akkasiin gadi walawaltu sana lafti siin maree akka waan eenyu tokko lafti siin maree lafatti gadi darbamuutii dandeessa waan sitti mudatu hin beekamu jechuudha. Amma lafti bona waan ta'eef dirqama torbeedhaan qulqulleessaa warreen namaan jedhanii jiru. Yoo qulqullaatu baate haadhiisu mindaan isaan naa kennamu afaan funyaan hin naaba'u jechuudha. Garuu yoon jiraadhe malee yoon hin jiraanne jijjiirama hin agarsiisu. Arras ta'e borus ta'e yoo lubbuun koo na jiraatte kan hojjedhe jijjiirama agarsiisu jechuudha. Arra dirqamaanis damii qulqulleessi yoo sin jedhan hin dhagayiniif lubbuun kee si marartu. Lubbuun kee yoo si mararuu baatte haati si dhalte ganama galgala ala laalte akkuma boochetti afti waan ta'eef haadha keenya sana abbaa keenya sana maatii keessaa baanee as dhume sana yaaduutii qabna malee har'a akkuma isaan dirqama isaaniiti dhimma nurraan qaban isaan hojii isaaniiti mindaan nu kennama mindaa keenya hojjedhu siin jedhu. Nuti garuu bakka hin dandeenyetti hin danda'u. Bakka dandeessitti immoo waan dandeessu hojjetta malee waan dadhabde humna keetii oli miti. Du'i namaan hin jedhan. Kanaafuu of eeggannoo guddaa taasisaa jechuudha. Of eeggannoo guddaa isaa taasisaa. Yookiin gaafa mana qulqulleessitan keessa isaa qulqulleessaa malee isa alaa yoo dhimma ishii taa'u qabaatte deemtee qulqulleeffattu yoo barbaadde namattaa fidattu. Garuu isin keessa isaa karaa keessatiin jechuudha balbala foddaa bantanii osoo hin taane karaa keessatiin wanti isinirraa eeggamu keessan hanga dandeessan qulqulleessuudha malee alarratti baatanii maal godhu ijoolleen tokko caafii wanta irra daraja irra dhaabbatanii caafii foddaarra miila tokkoon ni dhaabbatu caafii foddaarra miila tokkoon dhaabbatu miila tokkoon immoo bakka kinoo irraan masilaaleen ni jira maayidha kan gubbaa dhaabbatanii wantoota garaagaraa wantoota ulfaataa ol fuudhan isarra dhaabbatu miila tokkoon gaafa sana yookiin inni jalaa shishigaachuu danda'a yookiin immoo isaanumaayyuu lafti marteenii gadi kufuutii danda'u jechuudha. Ijoollota meeqa dhabneera. Obboloota meeqa fooqirraa darbatamanii kan kufan baay'ee isaanii dhabneera. Attuma osuma daka fooqii gamoo tokkoffaarra lammaffaarra jirtanuu gaafa qilleensi jiru hin qulqulleessinaa of eeggannoo guddaa barbaachisaadha jechuudha. Gaafa qilleensi jiru foddaadhuma tasuma foddaadhuma hin qulqulleessinaa. Mishee fooqii dhumaarraa dhugaa waan baay'ee nan gadda keessi koo suuraa sanallee ilaaluun dadhabe sagalee sanarree dhaggeeffachuutiin dadhabe. Haati ishee maal jetti kaa? Ilmoon koo nagaadhaan nagalti gaafa isheen jettu gaafa reeffa ilmoo ishiitii galchaniif maaltu itti dhaga'ama. Duuti garuu duuti hundumtii numa jirti. Garuu duuti akka qabdi duuti normaalii duutuu fi duunni inni tasa duutu kun garaagari jechuudha. Maaliif jennaan anarras boru qaqqabuu danda'a jennee hundi keenya of eeggachuu qabna jechuudha. Otoo nurra hin qaqqabin ofii keenya maalidha? Yoo ofii keenyaaf jiraanne namaaf kan jiraannu kana beekaa. Kanaafuu baay'ee tokko natti dhaga'ame duuti mucayyoo kanaa. Suura ishee illee ilaaluutiin hin dadhabe. Ganaa qaxalee mucaa waa meeqa ishee eeggatudha. Gana daa'ima xiqqoodha jechuudha. Har'a gaafa duutee ishee dhageessu kan ati suura ishee argitee hammi kun onneen keessi cabe kana qalbiin keessi cabe kana maatiin ishee dhalan maalaa jedha dure. Kanaaf obboleewwan koo adaraa keessan yoorreen dirqiidhaan qulqulleessaa isiniin jedhan ani hin danda'u jedhaani.
mindaan inni isa sinirraa kaffalturree yoo barbaadde mindaa keessanirraa kuttee warra qulqulleessaa fiddaa qulqulleessifattu hin jedha. Dhugaa baay'ee tokko natti dhaga'ama. Yeroo hunda na yaadadha. Ani mastaawwitii karaa duubatiin hin qulqulleessu gamoo jaaffaarran jira. Gamoo jaaffaarra gubbaa baatee qulqulleessuu dhiisati yeruma foddaa baneeyyuu akkas kara lafaa laalu lafti koo akkana cillimnaan jedha jechuudha. Maaliif taanaan hin danda'u gadi laalu gaafa gamoo ja'arraa akkasiin gadi laaltu lafa siin mara jechuudha. Baay'ee gadi fagaata. Har'a garuu obboleettiin keenya kun gamoo kurnaffaa jechuun laalaa akkanumatti dhaqxee afaa ishiitirraan gadi daffa'amte. Wayyoo. Yaa jiru biyya namaa ijoollee nagaadhaan ni hojjetan na jijjiirran of jijjiirree nama jijjiirra jennee gaafa nagaa fayyaa baanee gaafa akkasiin du'aan keenya reeffi keenya haadha keenyatti galu maal jedhama. Otoo waa kanaa nurra hin ga'in ofii keenya of yaadachuu of eeggannoo gochuu mucayyoon kun har'a yookiin guyyaan ishee qaqqabeetii ta'uu danda'a kanumaan du'i jechuu ni danda'a. Ganoo hundi keenya of eeggannoo guddaa goonuun isiniin jedha. Lafti bona waan na ta'eef madaabonni qoshaashaan jaallatan akka waan hirra rafanii wayii maalidha kun isin jedhu. Maalidha kun awwaarra isin jedhu. Awwaara har'a qulqulleessitee osoo har'a bishaan gaditti naqxee qulqulleessitee inni boru akka dhoqqee fakkaatetii jira. Bubbeen ni bubbisaa awwaara dhaqeetuma mastaawwitii irra ta'a garuu. Ishiin irra raftu irraa nyaattu garuu maaliif xuraa jedhanii warreen nama caqacaqan ni jiran jechuudha. Kanaaf obboleeyyan koo of eeggannoo taasisaan isiniin jedha. Egaa obboleettiin keenya lubbuun ishii tarteerti. Waaqayyoon maatii ishii, haadha ishii, abbaa ishii, firoottan ishii madadaa fi hiriyoota ishii madadaaf jabina haa kennu. Ishiidhaaf immoo boolla ishii daadhiin haa guutu jenna. Maal godharree jaallatanii otoo hin taane giddiin reeffa ishii kara maatii ishiitti galchuu qaba. Maal godhama? Reeffiyyuu dafee biyya qaqqaba seetanii ganaa eenyummaa ishii qoratamee maal ta'e reeffi ishii firiizii keessatti edda goggogee booda kara maatii ishiitti kan galu jechuudha. Waaqayyoon kana sinaa baraaru. Hunda keessanuu warreen biyya garaagaraatti jirtan osoo mataan keessan siniin dhukkubin akkuma mataa nagaa fayyaa nagaa maatii keessan biraa baatan maatii nagaatti galaan isin jedha. Kun hawwii kooti eenyumaa yaa ta'u dhiiraa dhalaa akka namni tokko rakkatu barbaadu akka namni tokko mataan dhukkubee biyya isaatti galuu hin barbaadu. Kana hundumaayyuu waaqayyo waa hunda keessatti fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u amma danda'ame immoo waaqayyo nu eega jennee ofii keenyaaf of gatoo osoo hin taane yoo ofii keetiif of eegde waaqayyoon kan si eegu jechuudha. Hanga danda'ametti of eeggannoo taasisuu wantoota akkanaarraa of qusachuudhaan isiniin jedha. Kanaafuu obboloota koo viidiyoo kana sheer waliif godhaatii obboleewwan keenya akkasitti foddaa qulqulleessanii lubbuun isaanii tartamu meeqa isaaniitu jira jechuudha. Baay'ee isaaniitu jira. Kanaaf isaan haa dhaggeeffatanii namni viidiyoo kana namni meeqa yoo sheerii godhe yookiin nama 2-3tu dhaggeeffatee lakki anilleen akkasiin qulqulleessaa ture edaa ofin eega jedhee waan of qabuuf viidiyoon hojjetamu kana wanta gaariidha waan na ta'eef waan walirraa baratani waan na ta'eef sheer waliif godhaan isiniin jedha. Kanaaf ani Maskii Fiqiriidhaa warreen chaayinaalii kiyya taatan laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan maatii nuuf taa'an isiniin jedha. Warreen duraan immoo maamila koo taatan guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha.